Magaalaa Finfinnee magaalaa miidhagduu fi qulqulluu taasisuuf hojiin duula qulqullinaa jiraattota magaalichaa hirmaachise torbaniin kutaalee bulchiinsa magaalichaa keessatti ni adeemsifama. Hojiin duula qulqullinaa kun guyyaa har'aas kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraanioo aanaa Afuritti adeemsifameera. Jiraattonni kutaa bulchiinsa magaalichaa hojii duula qulqullinaa kan irratti hirmaatanis naanna'aa ofii qulqulleessuun ni beerraa nama oolchuu bira darbee iddoowwan qulqulluu ta'e ijaan ilaaluu fi keessa jiraachuun boqonnaa sammuu kan namaaf kennu ta'uu dubbatu. Tokko yeroo hundaa yoo mana keetii baatee ala kee ilaalte waan gaarii yoo iji kee ilaale sammuun keetis hin haaramu. Tokko immoo bashitaan tokkos akka daa'ima teenya uummata keenya tuqnes godhuu hin danda'ama. Maaliif qoshashan yeroo ammaa waggaa guuranii yeroodhaan saddaan nurraa darbeet ijoolleen teenya immoo akka limaadii tokko gootee raawwattee fuulduratti biyya ofii qulqulleessite akkabaabii ofii qulqulleessite jireenya ishiitis nafsee ishiitis dheerachuu hin dandeettiin jedha akka ilaalcha kootti. Guyyaa guyyaadhaan wal sakatta'eetiin waliif gaggabaasee osoo hojjetame qulqullina keenyaafis fayyummaa keenyaafis magaalittiidhaafis wanta ijoodha jedheetiin ilaala. Qulqullinni kun immoo yeroo gabaabaadhaaf yookiin immoo guyyuma har'aa tanaaf qofa odoo hin ta'in yeroo murtaa'aa fi waan beekamaadhaan ta'eetiin odoo dalagamee magaalichaafis ta'e nuufis ta'eef namootaafis ta'e naannoo manneen barnootatti wantoonni argaman hundi osoo bifa kanaatiin qulqullaa'e waan bareedaadhaan jedha akka dhuunfaa kiyyaatitti jechuudha. Balfaawwan manaa ba'an qabeenya ta'us beeknee haalaan adda baasuu fi kaa'uun barbaachisaa ta'us jiraattonni kunneen kaasaniiru. Warri hojii hin qabne hojii uumanii hojii kanaan bulan ijoollee baay'ee jira akkabaabiidhuma kanarra. Qoshashan kun qoshashummaa isaatii darbee raawwatee akka maallaqa guddaa fidu arginee jirra. Kanaan immoo ijoollee guddates hin beekne. Ijoollee guddaa irra gaheetiin ajaa arginuufu kun abtitti akka geeddarame ijuma keenya nu arginee jirra jechaadha. Qoshasha kana bakkee tokkotti yeroodhaan guuranii dafanii waan kaasan ta'e akkabaabii ofiifis nama warra hojjaa hin qabneefis akka hojjaa jakootiin argee jira. Fakkeenyaaf amma raqaawwan yookiin wantoonni mana keenya qulqulleessinee baasne kun hunduu waan raqaa badaadha miti deebi'eetiin ni tajaajila bakka tajaajilaa sana yoo hin geenyeen alatti bakkuma kana teechisineetiin kan gannu yoo taate nuyi falaa miti balfa malee falaa miti faayidaa hin qaba. Fakkeenyaaf dur kan akka haayilaandii kan akka waraqaa kan akka pilaastikii laastikaawwan kana faayidaa hin qabu jenneetiin gannee gubaatii ture. Garuu amma inni waarshaa keessa galee tajaajila uummatii jira. Tajaajila kan immoo nuti yoo walitti qabnee kosii dhangala'aa kosii gogaa addaan qabneetiin fakkeenyaaf mootummaan waan baay'ee mijeessaa jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa qulqullinaa kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraanioo obbo Ashannaa fi Tafarraa naannawaa keenya qulqulluu fi miidhagduu taasisuun hojii guyyaa tokkoon hojjetamu qofa waan hin taane hawaasni qulqullina hojii isaa guyyaa taasifachuu qaba jedhaniiru. አካባቢውን ጽዱና ውብ ማድረግ እጅግ ያስፈልጋል። አካባቢውን ደግሞ ጽዱ ውብ የሚያደርገው በሳምንታዊ ናናዋ ሚደግዱ ፊ ቁልቁሉ ታይሱን ባየ በርባችሳለ ናናዋ ሞ ሚደግዱ ፊ ቁልቁሉ ታይሱ ከንደንደኙ ሆጂ ቶርቤ ኤግኔ የሮ ቶኮ ቆፋ ሆጀኑን ሚቲ ነምኒ ዱንፋ መነ ጅሬኛ ሳራ ካሴ ዮ ቁልቁሌሴዳ በልፋወን ጎጎጋ መነ ኢሳ በውስ ቢፈለማን አደባሴ ካውዳ ወልዳሌን በልፋወን ጎጎጋ ወልቲ ቀበኒስ ቶርበኒቲ የሮ ለማ መና መነቲ ዴመኒ ዋን ወልቲ ቀበኒፍ ኢሳኒቲ አከከነን ኤርጋኮ ደበርሱን በርባዳ ለማህበራቱ እንዲያስረክብ መልእክቴን ማስተላለፍ ወዳለሁ። Hojii geggeessaan kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraanioo obbo Ibrahim Nasir hojii qulqullina irratti hojjetamaa jiruun bu'aa gaariin argamaa jiraatus balfaawwan adda baasuu irratti hanqinni waan jiruuf hojii hubannoo uumuu irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. ለዚህ ስራ ጉልበታቸው ጊዜያቸው እውቀታቸው hojii kanaaf kanneen humna beekumsaa fi yeroo isaanii kennanii hojjechaa akkuma jiran kanneen balfoowwan callisanii maalna dhibdeedhaan gatan ni jiru. Kun ammoo madda isaa irraa adda baasurraa eegala. Rakkoo kana furuuf ammoo manatti deemnee akkasumas dhaabbilee barnootaa irratti hubannoo uumaa jirra. Hawaasni akka nu tumsuu fi balfi qabeenya ta'uusaa hawaasni akka yaaduu fi naannawaa ofii miidhagsuu fi qulqulleessuu keessatti namni kamuu osoo hin qusatin gahee isaa ba'uun murteessaa ta'uun dhaamameera.